nan diimadhe miti amma. Abee ani durbummaan qaba ganaafan diimadhe. Durbummaa qonnaa deebi'e. Baazaawwee attanii jirillee. Baazaawwee kan Dubaay ba'een jira durbummaan ani biyya keessaa odoo warri Dubaay jirtan. Innaan jedhu warri biyya kamiyyuu jirtanii. Dandeen kun warri biyya kamiyyuu jirtan ba'ee biyyatti beeqilaan fa'aa sin harkaa buuse. Jaarkaanii fa'aa baachuun yoo sin harkaa buuse. Yeroo biyyatti deebitanii yeroo biyya hormaa deemtanii deebitan bee fuutanii deebitu. Kanan dagatii naannoo fuudheen deebi'e yeroo sana. Wayni yaada koo galata Waaqayyoof haa ta'u nagaa kooti. Waanuma duddiin dhukkubafichiiseera malee nagumaa Waaqayyoo akka kabajamu. Durbummaa haannaan durbummaa jetti miidiyaan durbummaa jetti fayyoon mucaan akka intalli akka mucaa qabattu bishaan garaatti nuu qabattu nuu qardaa hojiin manaa nuuf kennameera jetti. Gubanni maali durbummaan kun qobaatti addatti lattafatanii deemu? Asirra godhatanii deemu? Durbummaa. Namni tokko bari yoo durbummaa qabaatee fuudhe dirqama bar jaallatee shiittafaa ishee wajjin walitti hafuu nama biraan jaallatu nama biraa bukkeetti hin jaallatu yookiis immoo kan biraan hin janajjanu yookiin immoo ishii dhiisee sayyuun naqu jettanii hin eegina. Soba kun soba hin jiru dhugaadhumaan sobu dhugaadhumaan isin jedha waan hin argin qaba waan ta'eef. Asumaan immoo Ayyuun takkan baddi takkan nufti takka afaan ajjeesatti takka inni sumayyaa bira deemee ijoollee hoolaala yaman deemee jedha takkan deemtatti boolee geessee ka eshi deemettanii dindanni boolee qabu bakka yaada geeddareera jetti gubanne. Arrammoo waan nageenya waan ifnoole wallaalle kan baranaa isa dura nageenya jaalallu Waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii kabajamtoota koo. Obboleewwan koo haadhoowwan koo cinqatee ani keessa jiru rakkoon ani keessa jiru waan dadhabee waan na mudatee waan hin ta'e hundumaa isinitti ani madda malee. Maatii koo miti isin tufra kooti. Obboleessa koo obboleetti koo namatti mee jiru hin jiru dawwalee fi akkuma isin immoo beekitanii yoo nuun dhukkubellee nuun haadha keenyatti illee dawwallee hin himnu. Jettanii akkuma naan loltanii mana kiraayee kee jiraadde ittiin himne ani sinii jira baga jiraattan obboleewwan koo siniin jedha. Har'ammoo Ayyuun durbummaa qabdi jedha miidiyaa hundumtuu. Ayyuun durbummaa qabdi Ayyuun durbummaa hin ganne saidon durbummaa qabdi jedhee hime saidon sarpiraayizii ishii godhe Ayyuun milkooftee jirti. Maali waan ta'e yoo durbummaa wal fuudhan bichaa wal jaallatu isinitti fakkaata maa gowwoomtu sobaabeen maali yaman kan jirtu Sumayyaan hin qabdu duraan na fuudhe qabdi ta'uu danda'an beenu ani nagarre garuu biraan jiru. Mucaa akkana dhadhaa buuksiidhaan narfadde. Ayyuun durbummaa qabdi Ayyuun ani daa'ima garaatti godhadhu malee hin deemtu na bira. Maal abboo nama garrama kan bara kana kan bara nama garrama. Yesus gooftaa ajaa'ibummaa maal abboo ajaa'iba dhugaa waaqa. Maanni durbummaan kun eessa keessa fahamee natti agarsiisaa iddoon taa'uun agarreen eessa ta'a? Durbummaa ani waan dubbadhu wallaale katti dubbadhu na beektu. Ani namanu dhugaa namanu maaliif naan jedha isaan yaada miidiyaa isaan ittiin guddifachuuf yuutuubii isaan ittiin guddifachuuf haa odeessan malee diraamaa kan hundumaa hojjetan malee duraan si namanneen Ayyuun hin banne si jammar Ayyuu ofuma isaa dhokseet itti wacii diggisiisa argi irratti baasee deeffachuudha jedhee yookiis viyoo argachuudha jedhee akkana godhe jedhee yaada. Cubbullee Waaqayyoon an dubbisiini akkas jedhee yaada. Amma wareedhaa jarjartu bakka ciiftuun kaatu naan jettan hin ka'u. Ila
Engkau akkuma ciisee waraabee jira. Har'a akkuma ciisetti isinitti hima. Isinitti isin baay'isu ungaa durbummaan maal akka fakkaatu warri ija keessanii agartan. Qaroo keessan adii kanaan warri argitan. Gurra keessanii warri dhageessan. Warra adda irratti suuqatee deemu yoo argitaniitu ta'e qofa. Iddoo akkanaa jirti jiraati naa barreessaa. Komantii jalatti isinin jaaladha. Nagaan naa tura. Mana immoo argadheera hin yaadda'ina. Soorsaamti viidiyoo isin yaa waraabuu waan barbaade si wajjin haasa'u jedhee tanniisee waa yaadasaa. Ila kototaan ga'ee ciisee lolaala. Akkuma dhufee lafatti argafametti jira jechuudha miini. Akkuma soorsaan ganama duddaa citee guuraa walitti deebiin illee kun ana bira. Ila kun qubsaatiin tokkotti tolgalee waan nala jiru numsaala jira. Ani immoo sin jalaa dadhabnaa na ciise dhiise. Durbummaan maal akka fakkaatu maal warri beektan natti agarsiisa. Ija koon agarreen. Natti agarsiisa sin jaaladha. Ciao nagaan naa tura. Waan hin haasa'u nabi maaliif sababni isaa jannaan qabdu naan hin jedhiinaa. Maal akka fakkaatu bicha warri beektan naa barreessaa. Obboleettiin koo ishinumaa waliin jette dhageessan. Namni midhaan facaafatee alaa kunuunfata, alaa eeggata. Ani garuu yeroo baay'ee naan jette ammas irra deddeebite. Ani garuu ishii malee maalan qaba nan kunuunfadhaa. Of keessatti hin qabadhaa nan kunuunfadhaa naan jette. Mucaan qixxeessuun kun booda dhalattee anuuta akka waan akkanaan dubbanne akkana jette maal akka fakkaatu ishiin naa himti isinillee naa himtu. Nan kunuunfadhaa. Ormillee midhaan maasaa irraa qabaane maalan qabaa ishii maleetti. Waaqayyo sin haa eebbisu. Jiraadhaa warri durbummaa argitan naa barreessaa maal akka fakkaatu natti waan isinin jedhaa.